attam daawwattoota koo odeeffannoowwan har'aan isinii dhiyeessa. Kan duraa manneen marii lamaan har'a hojii isaanii akka jalqaban jechuun manni marii bakka buutuu ummataatii fi manni marii federeeshinii walgahii waloo taasisaniiru. Kanarrattis pirezidaanti Saahilewarq Zawudee haasaa banii taasisaniiru. Lammaffaarratti kan ilaallu waa'ee qormaata biyyaalessaati. Barattoonni kutaa 12ffaa har'a egaa qormaata isaanii sadarkaa guutuu biyyaatiin jalqabaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaanis odeeffannoowwan baaniin isiniin gahaa. Amma xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin gaafadha. Filannoon dimokiraatawaan erga adeemsifamee booda egaa manneen marii lamaan jechuun manni marii bakka buutuu ummataatii fi manni marii federeeshinii waggaa tokko xumuruudhaan waggaa lammaffaa jalqabaniiru. Waltajjiin isaanii kunis har'a walooni kan adeemsifame. Walgahii waloo manneen marii lamaanii mana marii 6ffaa kanarratti pirezidaanti Saahilewarq Zawudee argamuudhaan haasawaa baniinsaa taasisaniiru. Haasawaa baniinsaa pirezidaanti Saahilewarq Zawudee taasisan dhimma siyaasaa fi hawaasa dinagdee irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, bara 2014 keessa dameewwan siyaasaa, dinagdee fi dippiloomaasiitiin bu'aawwan abdii namatti horan kan argaman ta'ullee walitti bu'iinsaa fi buqqaatiin namoota rakkoolee keessaa bahuu hin dandeenye keessa isaan ijoo ta'uu himaniiru. Rakkoon wal dhabdee fala hin arganne jechuun dubbatan. Mootummaan walitti bu'iinsicha waaraan furuudhaaf qaama kamiyyuu waliin halduree tokko malee mari'achuudhaaf garaagartummaa jiru karaa nagaa fi mariitiin hiikuuf waamicha nageenyaa dhiyeessaa turu pirezidaanti Saahilewarq yaadachiisaniiru. Haasaa taasisan kanaan mootummaan carraa kana uummata Tigraayiif jecha waamicha nageenyaa dhiyeessaa turu eeruudhaan waamichi nageenyaa kun garee TPLFis waan fayyaduuf gareen kun waamicha nageenyaa dhiyaateef fudhachuudhaan marii nageenyaa irratti hirmaachuu akka qabu hubachiisaniiru. Kanaan achitti tarkaanfiin humnaan dhoofu kan qolatamu ta'uusaas dubbatan. Waraanni akka xumuramuuf carraaqqiin hundumaatu kan barbaachisu akka ta'ellee hubachiisaniiru. Garaagarummaa mariidhaan hiikuun barbaachisaa akka ta'ee fi komishinii marii biyyaalessaa maddii hiriiruun kan barbaachisu akka ta'es eeran. Milkaa'inni dinagdee koronaan otoo jiru galmeeffamuun waan dinqisiifatamu ta'uusaas himaniiru. Wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf oomishii qamadii waggoota darban keessa eegalame daran cimee kan itti fufuudha jedhan. Hidhii haaromsaa humna maddisiisuu jalqabuun milkaa'ina olaanaadha jechuunis dubbatan. Pirezidaanti Saahilewarq bu'uurawwan misoomaa waraanaan barbadaa'an deebisuudhaan hojjechuun akka danda'amee fi damee dippiloomaasiitiin bu'aan galmeeffamuusaas eeraniiru. Keessumattuu biyyaalee ollaa wajjin hariiroon gaariin kan uumame ta'uusaati himan. Biyyaaleen ollaa elektirika Itoophiyaatti akka fayyadamaniif carraaqqiin taasifamaa kan jiru ta'uusaas pirezidaanti Saahilewarq dubbataniiru. Waggaa haarawaatti wantoota mootummaan itti xiyyeeffatus tarreessuudhaan himan. Mariin nagaa haalduree malee akka taasifamuuf mootummaan kan hojjetu ta'uusaas dubbatan. Komishiniin marii biyyaalessaa deeggarsi kan taasifamuuf akka ta'ee fi hojiin komishinichi hojjetu akka milkaa'uuf kan carraaqqiin taasifamu ta'uu hubachiisan. Ijaarsi hidha haaromsaa akka xumuramuufis mootummaan kutannoodhaan akka hojjetu mirkaneessan. Rakkoon bulchiinsa gaarii akka fala argatuuf itti fufiinsaan hojjetamaa jedhan. Hawwattoonni tuuristii akka misoomaniif mootummaan akkuma kanaan dura hojiisaa cimsee kan itti fufu ta'uusaas dubbatan. Dhaabbileen fayyaa fi barnootaa waraanaan miidhaman suphamanii yookaan ijaaramanii akka hojii eegalan kan taasifamu ta'ullee himaniiru. Rakkoon qaala'insa gatii fala akka argatuuf carraaqqiin akka taasifamuu fi oomishni gahaan akka dhiyaatu taasisuudhaan rakkoon qaala'insa jireenyaa fala akka argatuuf mootummaan kutannoodhaan akka hojjetu pirezidaanti Saahilewarq mirkaneessaniiru. Pirezidaanti Saahilewarq Zawudee bara hojii gaarii akka ta'uuf hawwuudhaan haasawaa manneen marii lamaaniif baniinsaaf taasisan xumuraniiru. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa yuunivarsiitiiwwan garaagaraatti kennamuu eegaleera.
yuunivarsiitiiwwan garaagaraa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennuu calqabaniiru. Haaluma kanaan yuunivarsiitiiwwan Madda Walaabuu, Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa, Jimma, Odaa Bultuumii fi yuunivarsiitiin Wallaggaa qormaaticha kennuu jalqabaniiru. Adeemsa qormaatichaa ilaalchisuudhaanis ibsi kennameera. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa giddugalawwan qormaataa 130 keessatti barattoota saayinsii hawaasaa 500,000 fi 60,000 kennamaa akka jiru Ministeerri Barnootaa beeksiseera. Ministeera Barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa jalqabbii fi haala waliigalaa adeemsa qormaatichaa irratti har'a guyyaa ibsa kennaniiru. Giddugaleessota qormaataa 130 keessatti barattoonni 500,000 fi 60,000 qormaaticha karaa nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een fudhachaa akka jiran eeran. Yuunivarsiitii Hawaasaatti sababa riqichi jigeen barattoota muraasarra miidhaan akka ga'ee fi barattoonni kunneen ammoo wal'aanamaa kan jiran ta'uu Profeesarichi dubbataniiru. Miidhaa isaanirra ga'eerraa erga dandamatanii booda qormaaticha kan fudhan ta'uus eeran. Kana malees Yuunivarsiitii Magdalaa Ambaatti aanaa tokkorraa barattoonni manneen barnootaa 3 qormaaticha fudhachuu akka hin barbaanne ibsuudhaan ba'uun akka gabaafamee fi sababa isaanii qulqulleeffachuun tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu himaniiru. Kanarraa kan hafe qormaatichi karaa nagaan kennamaa jiraachuu dubbatan. Gama biraatiin Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa saayinsii fi teekinooloojii mooraa kiiloo 6tti argamuun adeemsi kenniinsa qormaatichaa tasgabbaa'aa akka ta'e gabaafameetiin jira. Miidhaa hawaasaatti mudate wajjin wal qabatee riqichi jiguu isaatiin barattoota 415 irra miidhaan akka ga'ee fi kanneen keessaa akka malee kan miidhaman barattoota 3 qofa ta'uu fi kanneen keessaa lubbuun barataa tokko akka darbe gabaafameetiin jira. Odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadhee kanuma haga xumuraatti waan nu hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Odeeffannoowwan kanneen biroos yeroon dhiyeessuu akka isin dhaqqabuuf laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Waan nu hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Nagaatti.